Pireezidaant Tiraampii fi eegdonni warraaqsa Islaamummaa Iraan waliif masaanuu akka ijaa fi hadaa miti. Lachuu beekamtii walii kannuu hin fadhan. Waraanatti deebi'uu dhabuuf hanga eessaa akka deemuu fedhanis hin himan. Waraana torbaanotaan booda US lola keessaa bahuu akka barbaaddu ifa galaatti jira. Gatiin boba'aa ol ka'uun hawaasa dallansiisee ture. Ameerikaan akka muddama hirriftus dhiibbaa uumeeti jira. Iraan gameessiitiin qormaata hamaa keessa jirti. Bulchiinsi isii garuu qaala'insa diinagdee deemaa jiruu fi qormaata uummata Iraaniif gurra dhoowwatee gara fuulduraatti tarkaanfachaa jira. Maxxansa fuula mana murtii idil addunyaa obeeffachuudhaan maxxanseen dubbii himaa ministeeraa dhimma alaa Iraan Ismaa'il Baagee mariin kamuu wanni xiqqaan inni qabaachuu qabu onneerraa ta'uudhaa fi waldhabdee hiikuudhaaf ejjennoo jabaa qabaachuudha jedhan. Onneerraa hirmaachuu gaafata ammoo mari'achuu jechuun atakaaroo kaasoo miti. Tokko isa kaan to'achuu, gowwoomsuu, saamuudhaa fi hacuucuu mitis jedhan. Maxxansa isaanii kanaan kallattiin karoora marii Ameerikaan dhiyeessite hin eerre ture. Baagaayiin miidiyaa barattoota Iraan Niwus Ejensii irratti Iraan yaada ofii karaa Paakistaaniin dhiyeessaa jiraachuudhaas ibse. Ministeerri gameessi paarlaamaa Iraan tokko Ameerikaa fi Iraan waliigaltee irra ga'uuf jiru kan jedhu hawwii qabatama hin qabne akka ta'e hime. Miidiyaan Ameerikaa Axios har'a Ameerikaan Iraan waliin waraana xumuruudhaaf waliigaltee wal hubannoo irra ga'utti dhiyaachuu White House akka amanu miidiyaan US Axios jedhamu gabaasee ture. Qabxiileen waliigaltee wal hubannoo fuula tokkoo fi qabxiilee 14 kan of keessaa qabu ta'uudhaas himameeti jira. Miseensi paarlaamaa Iraanii fi koomishinarri nageenya biyyaalessaatii fi imaammata alaa Ibraahim Raazayii gabaasa kana keessatti yaada kanneen US waan waraana keessatti argachuu dadhabde marii keessatti argachuu hin dandeessu jechuudhaan dhugaa itti hime. Ergaa isaa fuula X irratti afaan Paarshiyaatiin barreesseen ammallee qubni keenya qaaxaarra jira, akkuma jalqabaatti qophooynee lolaaf ta'aa jirra jechuudhaan hime. Ameerikaan yoo harka hin kennine yookaan waliigaltee barbaachisaa hin raawwanne Iraan tarkaanfii hadhaawaa keessa deebii hin qabne fudhattis jedhan. Dubbiimaan ministeera dhimma alaa Iraan karoora waliigaltee US dhiyeessite itti yaadaatuma jira jechuudhaan ejensii oduu Iraaniif himanii turan. Ismaa'il Baagaayii dhimma kanarratti Paakistaan faana yaada wal jijjiiraa jiraachuudhaas himan. Humni waraanaa eegdota warraaqsa Islaamummaa Iraan IRGC'n ibsa baaseen yoo doorsisni weerartoota nurraa dhaabbate ulaan Hormuuz ni banama jechuun himan. Eegdonni warraaqsa Islaamummaa Iraan dooniiwwan daldalaa ulaa Hormuuz keessa dabran qajeelfama Iraan hordofuun tumsa godhaniif ni galateeffanna jechuudhaanis dubbatan. Ergaa baaseen humni kun doorsisni weerartoota dhaabbachuudhaa fi abdiin adeemsa marii uumameen carraan dooniiwwan daldalaa ulaa Hormuuz keessa nagaan dabroo ni mijaa'u jechuudhaanis himan. Pireezidaant Tiraamp duulli Project Freedom jedhu dooniiwwan ajjabuuf qophaa'ee dhaabbachuu hordofee saatiiwwan muraasa keessatti humni galaanaa eegdota warraaqsa Islaamummaa Iraan ibsa kana kan baase. Maddi Paakistaanii fi kan biraa tokko Rooyitersitti akka himanitti gareen lamaan waliigaltee fuula tokko waraana baha jiddu galeessaa dhaabsisuu irratti waliigaluuf akka ta'an himan. Maddeen kunneen odeeffannoo miidiyaan Ameerikaa Axios baasee mirkaneessaniiti jiru. Qabxiileen waliigaltee wal hubannoo fuula tokkootii fi qabxiilee 14 eeraman waraana dhaabuu, itti aansee uggura ulaa Hormuuz kaasuu, qoqqobbii US Iraan irra keessa kaasuudhaa fi sagantaa nikuleeraa Iraan dhaabsisuu fa'aa kan of keessatti hammateedha. Maddii biyya jaarsummaadhaan biyyoota lamaan walitti araarsaa jirtu Paakistaan ta'uu akka himetti amma itti dhiyaachaati jirra jechuun himan. Gabaasni biyyoonni lamaan waliigaluu danda'u jedhu ba'uu hordofee gatiin boba'aa addunyaa haalaan gadi bu'e. Gatiin jiikitaa boba'aa Bireentii parsantaa 8dhaan gadi bu'e doolaara 100 gale. Gatiin sheerii ol ka'ee bu'aan boondii gadi bu'e. Waraanichi ammoo gabaa boba'aa danquun isaa ni yaadatama. Mariin waliigaltee eegalamuu kan ibsame Pireezidaant Tiraamp guyyoota sadiif ergamni humna galaanaa ulaa Hormuuz irratti sochii eegalee guyyoota sadiif dhaabbachuu himuudhaan booda Tiraamp mariin karaa qabachaa jira jechuudhaan isa akeeke. Pireezidaant Tiraamp waliigaltee kana hordofee waraannii fi uggurri ni dhaabbataas jee. Iraan qabxii tokko irrattis taatu yoo waliigaluu diddee waraanni itti hammaata jechuudhaan miidiyaa hawaasaa isaa Truth Social irratti dhaadate ture. Iraan yoo waliigalte garuu duulli waraanaa irraa dhaabbata, ulaan Hormuuzis Iraan dabalatee hundaafuu ni banama jedhan. Ameerikaan Iraan waliin waraana xumuruudhaaf waliigaltee wal hubannoo irra ga'utti dhiyaachuu White House akka amanu miidiyaan Axios jedhamu gabaase. Miidiyaan kun aangoota US lamaa fi maddeen biroo lama obeeffachuudhaan akka gabaasetti waliigalteen wal hubannoo kun dhimma nikuleeraa Iraanis ni dabalata jedhan. Sanadni waliigaltee fuula tokko ta'u kun gabaasni yuuraaniyeemii Iraan akka addaan citu, qoqqobbiin akka Iraan irraa ka'uu fi imalli doonii ulaa Hormuuz iddoo isaa duritti akka deebi'u of keessaa qaba akka gabaasa miidiyaa kanaatti. Marii US fi Iraan hanga ammaatti taasisaa jiran keessatti dhimmi yuuraaniyeemii Iraan dhaabuudhaa fi ulaa Hormuuz banuu ijoodha ture. Miidiyaan kun maddeen obeeffachuudhaan akka gabaase
keessatti qabxiiwwan sanada waliigaltee haaraa kana keessatti eeraman hojiirra oolmaa isaanii waliigaltee dhumarratti tolfamurratti hundaa'a. US deebii kana sa'aatii 48 keessatti Iiraan irraa eegdi. Miidiyaan kun hanga ammaatti waliigalteen raawwatame akka hin jirre gabaase. Iiraan waliigaltee haqa qabeessaa fi hunda hammatee US waliin tolfachuu akka feetu ibsite. Iiraan mariin US waliin taasiftu waliigaltee haqa qabeessaa fi hunda hammate yoo ta'e malee akka hin fudhanne ministeerri dhimma alaa biyyattii ibse. Pireezidaantii US Doonaald Tiraamp mariin Iiraan waliin gaggeeffamu fooyya'insa agarsiisaa jiraachuu kibxata dabre dubbatee ture. Chaayinaa kan jiran ministeerri dhimma alaa Iiraan Abbaas Araghchi marii kanaan mirga seeraan qabnuu fi dantaalee keenya mirkaneeffachuuf waan dandeenyu hunda ni goona jedhan. Miidiyaan Iiraan akka gabaasetti qondaalli Iiraan kun biyyi isaanii waliigaltee marii kanaan dhufu yoo haqa qabeessaa fi guutuu ta'e malee akka hin fudhannees ibseeti jira. Abbaas Araghchi waa'ee opereeshinii hulaa Hormuuz dhaabuu US irratti yaada isaa hin kennine. Hulaan Hormuuz erga gurraandhala keessa cufamee hanga ammaatti dooniiwwan karaa kana dabruu hin dandeenye kanneen akka bahanitti alatti ugguramanis hedduudha. Hulaan boba'aa addunyaa keessaa dhibbeentaa 20 kan ta'u keessa dabru kun cufamuun gatii boba'aa haalaan addunyaa irratti dabaleeti ture. US opereeshinii hulaa Hormuuz irratti eegaltee Project Freedom jedhamu adda kutuuf kan jettu sababa Iiraan waliigaltee irra ga'utti dhiyaatteef jedhan xiinxalaan Ameerikaa tokko. Jaarmiyaa International Crisis Group damee Iiraanitti Daayirektara kan ta'e Ali Vaayis Tiraamp ammallee opereeshinii itti fufuudhaa fi opereeshinicha dhaabee marii dippiloomaasiitti deebi'uu jidduutti danqamaa jiraachuu hima. Ogeessi kun akka jedhutti opereeshiniin kun bu'aa eegame waan argamsiisaa hin jirreef Ameerikaan abdii kutatteeti jirti jedhe. Iiraan dooniiwwanii fi United Arab Emirates dabalatee haleellaa raawwachuun deebii kennuunis akka bulchiinsi Tiraamp of duuba deebi'u sababa ta'ee jedha Ali Vaayis. Tarkaanfiin Iiraan piroojektii Tiraamp labse Project Freedomiin dura dhaabbachuun fudhatte opereeshiniin kun akka rakkoo hin furre Tiraamp amansiiseeti jiraas jedhan. Akkasumas tarkaanfiin Tiraamp kun akka Ameerikaa deebisee waraanatti galchuus mul'iseeti jira jechuun hima. Ammoo Ameerikaan opereeshinii kana eegaltee guyyaa muraasa keessatti of duuba deebi'uun bulchiinsa Tiraamp imaammataa fi adeemsa sirrii akkasumas ifatee dhabuu isaa mul'ise jechuun ogeessi kun dubbateeti jira. Pireezidaantichi adeemsa dippiloomaasii sirrii eegee osoo hin taane miiraa fi dhiibbaadhaan tarkaanfii fudhata. Kanaafuu adeemsi jiru yeroo hunda waliin fakkaatu itti fufinsaas hin qabu jechuudhaan dubbateeti ture. Loltuun Israa'el kan siidaa dubroo Maariyaam haadha Nabii Iisaa tamboo afaan kaa'ee addunyaa irratti dallansuu kaase. Waraanni Israa'el loltuu Israa'el Liibaanos keessatti osoo tamboo xuuxuu fi tamboo afaan siidaa dubroo Maariyaam keessa kaa'u suuraan isaa mul'ate qorataa akka jiru beeksise. Suuraan kun ganda kiristaanaa Dabeel jedhamu keessatti kan kaafame yoo ta'u, loltuun biraatis torbaanota muraasaan dura siidaa Iyyesuus fannoo irra jiru osoo madooshaadhaan daakuu suuraan isaa mul'ateeti jira. Waraanni Israa'el akka jeetti taatee kana miira cimaadhaan akka hubatuu fi wanti loltuun kun raawwate duudhaa loltoota irraa eegamu kan cabsedha jechuunis hime. Dura bu'aan waldaa Dabeel abbaa Faadii Felfilii BBCtti akka himanitti dhugaa dubbachuudhaaf taateen kun hedduudha miira keenya nu jeeqee. Kanaan duras loltuun biraa siidaa Iyyesuus kan fannoo irra jiru madooshaadhaan daakee turuu isaatis dura bu'aa waldaa Dabeel kun kaase. Kuni waraana Israa'el keessa namoonni akkanaa naamusaa fi duudhaa hin qabnee fi loogii jabaa qaban akka jiran agarsiisa. Kuni fiinxaaleessummaa amantii jabaadha jechuunis dubbatan. Siidaan Maariyaam kun hin cabne garuu tamboo afaan kaa'uun loltichaa hordoftoota amantichaa biratti dheekkamsa guddaa uumee jiraachuunis himame. Dureen amantaa kun wanti mudate fiinxaaleessummaadhaa fi amantaa kaaniif obsa dhabuu keessumattuu qe'ee waraanaa Israa'el keessatti mul'achaa jirudha jedhe. Bakka bu'aan Kaatolikii Roomaa Yerusaalem jiru taateen kun kan kabaja dhabsiisuu fi hawaasa bal'aa kan muufachiisu jechuudhaanis ibseet jira. Gaazexaan Israa'el Harteez akka gabaasetti bakka bu'aan bataskaanatti mootummaan Israa'elii fi waraanni Israa'el amalli akkanaa fudhatama akka hin qabne irra deebiin akka hin mudanne dhimmichi sirnaan akka hordofamu waamicha taasifna jaaniiti jiru. Dubbii himaan raayyaa ittisa biyyaa Israa'el Leet Koloneel Naadaaf Shooshaanii suuraan kun torbaanota dura akka kaafamee fi qorannoo irratti hundaa'uudhaan tarkaanfiin akka irratti fudhatamus dubbatan. Raayyaan ittisa biyyaa Israa'el bilisummaa amantiitii fi waaqeffannaa akkasumas bakkeewwan ulfinaa fi amantootaaf kabajaa qaba jechuunis dubbatan. Erga sadarkaa idil-addunyaatti dheekkamsa kaase booda loltuun siidaa Iyyesuus madooshaan caccabsee fi loltuun siidaa Maariyaam tamboo afaan kaa'ee guyyoota 30 mana amala sirreessaa waraanaa keessa akka turan itti murameeti jira. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu Israa'elii fi Liibaanos keessatti jaarsummaa US'n erga waliigalameen booda waraanni Israa'el kumaatama ta'an bakkeewwan kibba Liibaanos baay'ee to'achuu itti fufaniiti jiru. Waliigalteen kun Israa'elii fi Hizbollaa jidduutti waraana dhaabsisuu hin dandeenye tokko isa kaan waliigaltee cabseechuudhaan wal komachaati jiru.
Kibba Libaanositti haleellaan Israa'el kan itti fufe yoo ta'u, torbaan dabre kana keessa qofa lammiilee nagaa dabalatee namoonni 120 ol ajjeefamuu ministeerri fayyaa Libaanos himeeti jira. Hizbollaanis kibba Libaanositti akkasumas kaaba Israa'elitti haleellaa rooketii, diroonii fi moortarii gaggeessuutti fufeeti jira. Israa'el erga ji'a dabre Hizbollaa Libaanos faana dhukaasa dhaabuu irratti walii galanii yeroo jalqabaatiif kibba Beeruut irratti haleellaa qilleensaa raawwatteeti jirti. Humni waraanaa Israa'el haleellaa kanaan buufata ajajaa waraanaa garee Hizbollaa Ridwaan Force jedhamu irratti xiyyeeffachuudha hima. Waraanni Israa'el hoogganaan garee kanaa ajjeefamuu himus Hizbollaan garuu kana hin mirkaneessine. Garuu haleellaan kun ajajaa garee waraanaa kana irratti xiyyeeffachuu ministeerri muummee Israa'el Beniyaamin Netanyaahuu mirkaneesseeti jira. Ministeerichi erga bitootessa 2026 Israa'el haleellaa eegaltee Libaanos keessatti namoonni 2700 caalan ajjeefamuudha ibse. Aangoonni Israa'el ammoo loltoonni 17 fi lammiileen nagaa tokko kibba Libaanositti akkasumas kaaba Israa'elitti lammiileen nagaa 2 ajjeefamuudha himan.